taate moo shawaan? Harargee irra jijjiirte. Qoy tasgabba shawaa damo wallagame atu mira kesamba. Laki keessa argumaan. Esa naimi kabala shawaa moo wallagga. Kajeedu qoy. Maal jechuu barbaadeeti? Waliin jireenyi keessa waggaa meeqa qoy? Winis. Waliin jireenyi keessa waggaa meeqa? Romansi walla akkanatti fedhaan laal. Rifeensa si akkana minaamu gisee qaqqabu argitee gaa? Si akkanatti duubatti qaqqabu. Kono ayyaa barbaadetti na bira dhufta laal. Anis garuu akka isitti sirra ciisa. Okay? Ani immoo ati faana irra ciisuun fedha. Walirra tara. Hin dadhabde tara walirra ciisa. Abshir. Garraamiidha isheen si eeyyamti. Si jira buchoo. Masaaruun eeyyamti. Guys, taabtaa godhaa bannaataችሁ taabtaa mangoon. Ilaala Oromoo isin amma this is faranji nuuroo jedhama kan jiraamma akka faranji jiraata jiran wallahi this is romance. Ande amma wal baatanii faan figdanii miti mana keessa makaddaadhaan wal dirkuttanii mana keessa makaddaadhaan faa. Akkas. Aywa. Wal fiksitanii. Sirriitti. Wayne. Deebisee raadha akkamitti hin deebisne. Haadha Faatiyaa namni mana keessa hin jiru si qofaa jira. Akkamitti eessaa manfasii jira hiriyaa jira. Haadha Faatiyaa maal taate? Yaa Rabbi. Osoon heerumni kenna homaa miti yaa Rabbi kiyya yoo rabbi. Haadha kanaanii. Ani isin jaalladhe bakka romansiin keessa natti tole እናንተ this is real. Si jaalladhe jechuu barbaaddeeti. No wallahi mee dhungadhu nala tokko Allah bakka kana dhungadhu. Kan si dhungadhu jedhiniiti. Dubbiyaanatu mee irraa akka kanatti gizeen si fuudhu akka kanatti si godha narra ciista warri jettan mee takka barreessi. Ni silaan jiru. Barreessi. Injiru. Wallahi injiru. Itoophiyaan galaa. Anta ninjiru echaa jira malee echaa jira mucaan. Safuudha jedha Oromoon kana la. Safuudha dha nima warrabsu. Safuu keessa nyaanna deemaa nu dhaabannaa junda faranjino nyaamani. Laxallaxiin iddoo kiisii laxallaxiin maal abbaa jaraa fidan. Laxallaxiin miti biraan itti laxallaxiin faadhaamsanii talaxallatu rakkanatti talaxallatu wayyaa bar. Of course. Kuyya faranji style no. Faranjin argitanii Oromoo. Ilaal. Hin dandabne amma mi'aati irra ciisi. Safuun maali gaa'is jechuun kun bar jaalala ifaan billisaa jedhama jechuudha. Kun jaarsa jechuun yoo haraama daladdee safuu kan jedhamu yoo haraama daladdee yoo hattee yoo waan namni hin qabne nama rakkisa safuu kan jedhamu kana malee kun normaali. This is normal jechuudha. Jaalala normaaliiti. Bakka wanni safuu jedhamu tokko hin jiru waan safuu takka dalagaa hin jirani waan normaali. Safuu osoo jettan bar rakkattani bar waan safuu ta'eeyyuu safuuti kalallattan maal qabdan. Baatee rabbii kee sodaadhuuti uummata shaayii qaxalii fikir hin beeknetti waa takka na biraarra'iin. Privacy kan namaan tuqnu. Akkasiisa wal godha kottaati asirratti. Maaltu jira ni akka yoo wal gootan. Jaartii kan keeti waan barbaadde namni tokko si gaafachuu hin danda'u bas. Oromoon tun bara maali qabdan malee dimokiraasiidhaaf qabsoomeedha. Namni dimokiraasiidhaaf qabsaa'u tokko namni dimokiraasii walqixxummaadhaaf qabsaa'u tokko bara mirga nama tokko dhiibuun qabu bara. No amma bara warri dhiiraa ka jala kanatti safuu jedhu warra akkam beektanii warra gizee jaartii waliin mana gabaa dhaquuf deeme ofirra isii ceelaa alaa lakka waan bineensa argeeti. Irrittoo uffisee keeshaa uffisu jaartii deemutu safuudha jedhaa jechuudha. Bilbila isaanii duubattasitanii paazoordi bichaadha warra akkasii. Paazoordi bicha. Kan dubartii jechuudha ilaala kan gizee jaarsi biraa tana gabbahee jedhe alhamdulillah jette ol deebitee buddeena shiroodhaan buddeena sadi hillim gadi gootee gaatee tirii achiin kaaftu laal kabiraa jala qalabu jettuutu iyyuu safuu jette kun jaalala barka kabajaaf jaalala walii qaban. Indaamu ko isin laayivii irra jirtiif shiitiin biyya faranjii ta'aarti maashaallah biyyi kennallee baay'ee jijjiiramaa arte Itoophiyaan akkam. Dhugaa kiyyaami. This is crazy. Ati aan ingiliffa bareedda barattee akkam crazy kan.
dheerataa jira akka isii kana jabeessi walla si dheerataa kan kellee akka madda jijjiirama jira. የእውነቴን ነው። አንበር ጃርስ ክያዎች ወሪን ታጅሮን ተፈካታ ይረበር ወላሂ ታንኪ ዱጋ ረቢ ረብቲን ሲያገው ባዘ ዲርታ ከሲ ዱጋ ዱጋ amma jaalati jaammantan ፕሮፋይል ራቦሳ kan ፕሮፋይል kan ደታ ሁቁሜ አት ሂሪያ ኢሳቲ ዋን ደፋ ከሚ ሜ ጊዜ ላልቶ ከም ጃረ አከሜ አካፈቢን ኢሳ ቢላሽ ፕሮፋይል ባደን ደሙ ዱጋ ረቢ ነማ ድንቂ ነማ ጉያቲ ሲያ ኩዳኒ ኦሉ መጋከና ካሱ ዱጋ ኪስ ነጎዳ ባላ ኪስ ነጎዳሜ ነለጠለጣ በቃሽ ኤጋት ሲያ ኩዳኒ ኦሉ ነማ መጋከ ካሱ ሲያ nama jaalala keessatti hin qoosne waan taateef si nama rakkoon qabu. Dhuga arsii koo. Godhamee dabali koo. Innante taap godhamee taap. Hirribni garuu si Wayii fatii amma uf jaalattu koo lubbu misajii kiyya laaltee habiibti. Hirribni sin fudhata miti garuu hin raftanii. Laa hin rafane laalaa bulan. Waluma laalaa bultan. Waggaa meeqa waliin jiraatan garuu daa'imni kun yoo dhiqqaate waggaa meeqa daa'imni kun? waggaa meeqa wajji jiraattanii jirtan? Shan. Maasha Allah rabbi umri xawwil isin yaa kennu. Injiru dhiirri akkana injiru. Injiru dhiirri akkana. Toto. Maasha Allah jedhaa fi tufaa fi yene hiwati. Na dhungadhu hiwati. Amma tokko na ayyamteetti waan si ajaa'ibu. Ishaanni nufa Itoophiyaan nufaan siin jedhe sila jiruun biyya bakka waa tokko nu godhan jedhe. Kana iyyaartaa dhiqaa turra. Nan dhufaa nabibi nan dhufaa nin jiraan fireendii sin qabu lolaa sin qabu nin jira bibi kiyya heeruman barbaada. Inin baay'imanooti antan baay'imanooti rakkoon qabu waa'ee namantii inin baay'imanooti antan baay'imanooti nin dhufaan. Jaartii wanta moo ilma baay'aati? Siif jaalalli sii galeera waan ta'eef anillee duubatti waan deemu natti fakkaatu argachuuf. Ministeera jaalala. Ani garuu najalaa miidhamsaa. Taraa walirra ciisna malee akka isitti sin miidhu waan hin fadhu waan akkati najalaaf miidhamsa. Fatii aan qalbiin beeku baay'ee wayii deemtee tishaatti rasitee. Akka feetetti si gargaaruudhaan qophii. Fatii aan garuu osoo heerumteeti osoo heerumteeti jaarsa kan kee homa asirra fidde sa'aa 24 laxallaxxu na fakkaata akka muhammad tiktokii dhiifnu fakkaata. Ayyaan qabdu wallaahi fidu ndee maal gochuu fide kophaa keenya laxallaxa malee jaarsa keenya yaammishaan indee tiktokiin diiletii godhaan. Haay. Habibti sirraa barachuu qabna doktora taatee kaatee moo? Maaltu na dhibee dindi faranjii ilaalaa gisee walla xallaxan deemaati.